dhabamsiisuuf gaafa inni ijoollee gaafa gana humna hin godhatiin gaafa muuxannoo hin qabne sanu isa dhabamsiisuuf wanni hin godhamin takka hin jirtu jechuudha. Har'allee warruma santu iyyaa jira warruma santu wacaa jira jechuudha. Reeffa wajji immoo Jawaar reeffa wajji gad deebi'ee wanni argitee rakkatuuf hin jiru. Reeffa warra reeffa ta'e warra argitee du'ee paaralaayis ta'e ciciisu wajjiin maqaa kaleessatiin warra kalee maqaa dhiira kaleessatiin har'allee of waamee saniin dhaadatu wajjin gad deebi'ee gangalachuu qabaan hin danda'amu jechuudha. Hin godhullee kana. Kanaaf har'allee Jawaar akkuma kaleessaa jijjiirama akka fidu shakkiin tokko hin jiru jechuudha. Sa'aatii 24 namni taa'ee ummata Oromootiif sagalee ta'u har'a keessatti eenyutu jira? Dhaaba kamtu jira? Eenyutu jira? Sa'aatii 24 taa'ee ummata Oromootiif namni sagalee ta'u. Namni rakkoo ummata Oromoo meeqa ajjeechaa dhugaa nama beekaa namni baasu jiru isa malee eenyutu jira? Warri darsi abaawoo har'aa Jawaartu nutti bu'e jettee mee Finfinnee teettu? Mee ummata Oromoo kamiif sagalee ta'uu dandeetti? Sagalee ta'uu sagaleen isaanii immoo dhagamti. Maaf isaaniifuu furmaata jechuudha Jawaar. Jawaar isaaniifuu furmaata. Isaaniifuu sagalee ta'aa ture. Ilma Oromoo akkanaa nama Oromoo akkanaa yeroo ammatti qabachuuf jabeeffachuu qaban hinaaffaa yoo taate malee jibba yoo taate malee guyyaa har'aa keessatti dhugaa nama meeqaa awwaalamte nama meeqaa ajjeefamee dhugaan isallee badde namni baasu jiru namni argu jiru Jawaar malee eenyutu jira? Hiree akkanaa namni argachuu danda'u jira? Namni dhuunfaa hiree akkanaa argachuu danda'u ni jira Oromoo keessa yeroo ammatti? Maaliif walitti hinaafna? Maaliif wal sakaala? Ummata Oromoo kana dukkana keessatti qabu awwaalu qabsoo isaa tana waggaa 50 irra teenne har'allee irra ciisu ummata kana awwaalu gadadoof rakkoo teenna jalatti jechuudha. Ukkaamsuu maaliif barbaanna? Maaliif filanna? Maaliif barbaachise? Ana malee yoon an keessa hin jiraatin gama kiyyaan malee kun haga yoom nu oofa eessan nu ga'uu danda'a kun? Hedduu nama qaanessa. Kanaaf warri tuni warra haarawaa miti. Kaleessallee waan ture. Warra kaleessallee sakaaluudhaaf isa gombisuudhaaf qabsoo dhiisanii qabsoo isa godhatan. Isa cabsu irratti warra qabsoo godhate jechuudha. Isa cabsuuf warra tarsimoo baafatee hojjetaa ture. Kufaatii isatti nama gammadu. Nama kufaatii isatti gammadu jechuudha. Namoonni tokko bari hayyoota Oromoo wajjin jiru kufaa jira. Maarree hayyoonni Oromoo dirqama isa wajjin jiraachuun hin qabanii bara.